jireenya kee keessatti nama gammachiisuun yoo sitti ulfaaterree nama hin gaddisiisin. Waan akka sirra ga'u hin barbaanne tokko nama biraaf hin hawwin. Innis akkuma kee waan gaarii arguu hawwa waan ta'eef. Namaaf waan gaarii yaadi malee namni waan gaarii naaf yaada jettee hin tilmaamin. Ati dhugaa dubbadhu malee namni hundi dhugaa dubbata jettee hin amanin. Dukkana keessa gaafa imala imaltu daandiin sitti mul'achuu dhiisuu danda'a. Dukkana booda ifti dhufee dukkanni akka mo'amu beektee obsaan hanga ifti dhufee dukkana balleessutti eeguu qabda. Garuu moo dukkana sodaattee imala kee irraa duubatti deemta yoo ta'e hawwiin kee milkii malee si jalaa hafee jechuudha. Kanaafuu dukkanni ifaan mo'amuusaa beekuu qabda. Ati gaarummaa keetiif namaaf oolmaa isa gammachiisu oolteef jechuun namni sun na gammachiise jettee hin abdatin. Har'a irra teessee isa kaleessaa yaadachuun salphaadha. Garuu immoo har'a irra teessee isa boruu tilmaamuun ulfaataadha. Gaafa bakka yaadde geesse, gaafa lafa garaa kee geesse, iddoo kaatee hin dagatin. Gaafa imala kee imaltu dudduuba kee ilaalaa deemuun imala kee irraa duubatti deebi'uuf osoo hin taane iddoo kaatee dhuftee jalqaba kee yaadachuuf hin dagatin.